ilmi namaa kan addunyaa tanarra dhufe tokko yeroo jireenya isaa tan addunyaa tanaa keessatti dukkana wallaalaa jalaa ba'uuf barnoota akka isa barbaachisutti barnoota baratee ifaa beekumsaa qabsiifachuuf ammaas humna waa barsiiftuu wajjin wal qunnamee waan baratamu sanirraa qooda fudhachuudha qaba. Dhimma kana laalchisee baroottan amma duraa kan argama teeknooloojiitiin dura dabran keessatti namni shari'aa diin islaam baruu barbaadu hundinuu kitaaba waan baratuu san qabatanii bakka ulamaa'onni diin islaam barsiisan itti argaman san dhaqanii barachuudhaan dukkana wallaala amantii islaamaa duraa miliqanii ifaa beekumsa amantii argachaa turan. Yeroo ammaan tanaa garuu dubbiin faallaa dhimma dubbatamee ta'uudhaan barnoonni diin kan duraan bakka ulamaa'iin itti barsiistu san dhaqan malee hin arganne san kallattii meeshaalee sabqunnamtii ta'aniitiin namni hundinuu bakka jiran taa'anii barnoota diin islaamaa irraa qooda fudhachaati jiran. Ulamaa'onni islaamaa kanneen barnoota diin kana hawaasa islaamaa barsiisuudhaaf kallattii meeshaalee sabqunnamtii ta'aniin gara hawaasaa dabarsaa jiran keessaa gariin isaanii sagalee yookaan aawudiyoodhaan, gariin isaanii viidiyoodhaan, gariin isaanii ammaas kitaaba barreessuudhaan hawaasatti dhaqqabsiisaa jiran. Egaa dhimma kana wanni niin dubbadheef kitaaba toohidaa obboleessa keenya gartee Ustaaz Nasruun baase isiniin gahuu barbaadeeti naa wajjin tura. Nagayaa fi rahmanni rabbii isinirratti haa jiraatu. Kitaabni toohidaa kan Ustaaz Nasriin Ibraahim baase kuni kitaabni kana خيس سال الله لك أجائبا كامي والله قلمان لا إله إلا الله. كتابني هون كتاب أفان عرباتي في أفان أرموتي برا ويقوته. كتابني هوني كتابا كانغرتين ما فيدو. كتابة توحيدا خندوبا أكمل غرتي كتابني كتابة بريدة دا أنا اللي ندبسه أنفع الكتاب كتابة كان غرتي برباچساته كتابة أكمل اختصار يعني كتاب أصول الثلاثة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى خايا أصول الثلاثة كتاب جنوسا وان في بفقاه جبيد أكجول لنا فزو دنديسو نمني قد لنا كهفزو دندوتي خيستي شيخ نصري جباب سين وفدي إيسا كتاب يدو أكان بريداتي حتى سلا كتاب نكون مدرسة اللي جولتك شول لني فيدا نما غرغدا لني فيدا لا إله إلا الله. سببني كتابني هم برباچسا اتتهف كتاب خناتو توحيدا لما بؤرا أمنتي تن يو إسين أركمني ibaadaan namni dalagu rabbi biratti fudhatama hin qabneetii fi tan akkaan barbaachiftuu ta'uu isiitiif ergamaan rabbii nagayaa rahmanni irratti haa jiraatu waa hunda dursee isii barsiisuu irratti amata 10 fixee waan if keessaa qabuuf. Ustaaz Nasri Ibraahim kitaaba toohidaa kana barreessuuf waan isa kakaase hogguu dubbatu. duraan dursee wanni kitaaba kanatti na kaasee obboleettiin keenya takka namaasitti gartee barachaa ture isin duba rabbi jazaa kabaluu fi waan jetti tawhiida sagalee nu barsiisu turte san daftarraa qabdu san gara kitaabaa nuuf jijjiirii naan jette achirra dhaabbadheetiin obboleettiin keenya isa yaada saniin gad dhufnaan anillee jeenonee sababa sanitti itti seene jechuu kitaaba kana. Ustaaz Nasriin toohiida amma kitaabaan baase kana amma dura Keeniyaa